Oolchaadha, Oolchaadha, oolchaadha. Oolchaadha. Oolchaadha, 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 oolchaadha. humni isaa Oolchaadha, Maqaan isaa Oolchaadha, humni isaa Oolchaadha, maqaan isaa Oolchaadha. humni isaa Oolchaadha. Yaashan koo tokkorraa kaasee isiniin dubbisa akka jedha. Birmadummaatti akka jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baaseera. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa. Irran deebi'e jecha kana. Birmadummaatti akka jiraannuuf Kiristoos birmaduu nu baaseera. Kanaaf itti jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitanii waanjoo garbummaa jalatti hin qabaminaa jedha Phaawulos. Walumaa galatti kutaan amma isinitti himu waa'ee birmadummaa kiristaanotaati. Kiristaanni lafa kanarra jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee amaneera taanaan birmadummaa qaba. Phaawulos warra Galaatiyaatiin akkas jedhaan, keessumaa Galaatiyaadhaan Phaawulos akkas jedhaan, yaa warra Galaatiyaa birmadummaa keessan wallaaltanii joonja'uuf jirtu. Ergi birmadummaa keessan dhabdanii waa baay'ee dhabdanii jirtu. Qabeenyi isin hirkaa rukutamee jira. Rakkattanii jirtu. Deebitanii gad deebitanii jirtu. Kanaaf isin mucaa birmaduuti jedhetu Phaawulos ergaa dabarsu argina. Kanaaf isin mucaa birmaduuti. Mee birmadummaa kana xiqqoo tokko waa isinitti mana dhaggeeffadhaa. Nuyi garbummaa cubbuu jalatti kufnee turre. Aangoo du'aa jalatti kufnee turre. Karaa Addaamiif waan kufaatii salphaan kufne nuyi. Ilmi namaa Waaqayyo wajjin wal lollee turre. Garuu Waaqayyo abbaan akka jedhee waaniin inni si keessaa bahu mataa boofichaa gattumaa inni immoo koomee isaa hidda jedhee waa'ee Yesuus Kiristoos Waaqayyo dubbate. Waggoota baay'ee booddee Yesuus Kiristoos dhufee dhalate karaa durbee Maariyaam. Ergi Yesuus dhufee dhalate, Yesuus kan inni dhalateef ilma namaa kamiin waanjoo du'aa jalaa baasuuf. Cubbuun addunyaa kanarraa qoricha hin qabu. Kan addunyaa kana wal nyaachisaa jiru firee cubbuuti. Addunyaan kun kan iseen meesaayila gurguddaan waltumaa ooltuuf maanni cubbuutu daraaree ija godhate. Kanaa achi malee biyyi nagaan. Maanni addunyaa ol fichiisaa yoo ta'an cubbuudha. Cubbuun bilma namaa hin jeeqa, mana namaa hin jeeqa, biyya hin jeeqa. Yesuus Kiristoos kan qoricha hin qabne cubbuudha jedhee cubbuudhaaf dhufee du'e. Cubbuudhaaf dhufee ilma namaa cubbuurraa fayyisuuf dhufee gidirfame. Waan salphaatu irratti ta'e miti waa'ee Yesuus Kiristoos, waa'ee keef. Garaa durbaa keessa gale, durbee Maariyaam keessa dhufee taa'e. Nama fakkaatee foon uffate. Biyya lafaatti hin dheebote hin beele, hin reebame. Hattuu gidduutti keessumaa inni nu jalaa baduu dide amma guyyaarraa faarfattoota jalaa baduu dide, amantoota jalaa baduu dide, warra dhugaa jalaa wanti baduu dide waa tokko. Innis maal? Hattuun dhimma ishee hatte lama gidduu dhaabatee wayyaarraa baasanii hattoota gidduutti maal ta'e hin fannifame. Geetesemaanitti bishaaniif dhiiga cinaacha isaa keessaa burqe. Maal gochuuf? Boqqolloo biqilchuun miti. Fooqii biyya kana ijaaruun miti. Gaa'ila dhaabuun miti. Inni jalqabaa Yesuus Kiristoos kan hattuu gidduutti fannifame, kan inni waraaname, biyya kana keessatti misooma biraa hojjechuun miti. Tokkoof tokko anaaf sii kana. Anaa sasa dadhabaa akka koo dadhabaa akka keetii kana. Waanjoo du'aa morma keenyarraa ol fuudhuuf jedhee hattuu gidduutti qullaa dhaabate. Nama gatii xiqqoon itti bee addana teenyu mini nuyi. Nama jechuudha mataa isaatti qoraattii baatee, qoraattii nama waraanu mataatti baatee, sobdoonni dhiiga isaa dhangalaasanii awwaala gidduu kaa'anii akka jedhe Eelooyi, Eelooyi lamaan sabakati abbaa maana dhiifta jedhee hafuurri keessaa ba'e. Haqanii awwaalanii awwaalcha namaa gadi godhan awwaala isaa. Inni kun waa tokkoofuu mini, suuqii banuun mini, suma barbaacha dhufe. Kara foddaatii fi hordofaa kan jirtan, Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guutuurra kan jirtan, biyya kam teessanii kan dhaggeeffattan akkasiin jedhe Waaqayyo. Akka ijoollee abbaa faana hin qabnee teessee hin gadadamiin, akka nama fira hin qabnee teessee hin boo'iin. Waggaa 2000 dura hattuu lama gidduuttan dhimma kee xumureedhe Waaqayyo. Ati waan dhaga'uu dhufteettaa? Waan dhaga'e waa'ee keef inni ati yaaddooftu sun hundisaa mo'amaadha siin jedhe Waaqayyo. Hamma gaafa Itoophiyaan jiraattutti miti, hamma gaafa addunyaan jiraattutti miti, hamma gaafa biyyi lafaa kun jirtutti dhimma kee fannoo irratti hin xumureedhe Waaqayyo. Na reebanii mucaa koo siin jedhe Waaqayyo. Waa'ee keef na waraanani siin jedhe Waaqayyo. Bismaara 12 harka koo madeessan siin jedhe Waaqayyo. Har'as biyyi kun yoo waraanaan guuttees, addunyaa yoo galagaltees, ijoollee koo eeguudhaaf biraan deebi'u jedhe Waaqayyo. Yesuus ijoo dhaggeeffadhaa. Ana sana mammeessitu barbaacha.
hattuu lama gidduutti miilla isaa keessa bismaara baasan. Akka jetteetti ga'iftee joo akka jedhan jarri akeerani yoo ilma waaqayyoo yoo taate of oolchiin oolchenan inni garuu akka jedhe dhimma ijoollee koo addunyaarraa hojjechaa jira. Akka du'i humna hin qabnetti hojjechaa jira. Miilla jallootaa rukutaa jira. Du'ati isaan sodaattu kana ana balbala isaa cufeedhe waaqayyo. Jarri kun warri Galaatiyaa jechuun dhimma amma kanaa yaalleessa laalan. Warri Galaatiyaa kana dhimma kanatti bilaashatti lakkaa'an. Kiristoos yoo du'e dhiisee dhimma keenya miidhan. Akeere Phaawulos irraa kaattanii jirtu. Isin ijoollee birmaduuti. Amma baay'ee waldaa kiristaanaarraa amma tuni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos lallabne amma karaa miidiyaa hunda hordofaa kan jirtan isin lallaba makiinaa bitattaa mana bitattaa duwwaa bartan. Angaruu waa dhagayeera. Dhimmi kee makiinaa duwwaa miti lubbuu kee foon keef Yesuus wareegameera. Waan safaraaf sammuun kee dhiphata. Kanaaf Phaawulos warra Galaatiyaatiin akkas jedhe dhimma xumuramaatti rakkattu jedhe. Maal jennaan? Yesuus Kiristoos isiniif jedhee fannoo yaabeera. Hin wareegame. Akka jedhe Yesuus gaafa du'aa ka'e beeraree arfiin kee du'aa jedhe. Waan makkalaakiyaan sodaatu du'a. Waan hakiimiin sodaatu du'a. Waan doktorri sodaatu du'a. Waan xinnoon sodaatu du'a. Waan namni sodaatu du'a. Du'aa kee Maariyaam faa gidduu dhaqee keede arfiin kee du'aa beeraree. Mootonni kam? Mootonni Itoophiyaa bulchan, mootonni addunyaa bulchan awwaalaa walitti ol ba'anii hin beekan. Inni kun harkasaa duwwaa dhagaa galagalchee ka'e meeraree yafi du'aa arfiin kee. Eessa jirtaadhen? Mee wantoota irraa birmaduu baatee sitti mamu. Ija kee kan uumeen, gurra kee kan walitti baasee dhageetti uumeen, rifeensa kee kan uumeen, miilla kee kan uumeen. Ati kanaaf kan kooti malee kan kees miti, kan nama kamii miti, dhimmi kee an harka jira siin jedhe Waaqayyo. Lallabni tokko jira. Lallaba akka himeetu lallaba fokkisa. Waaqayyo ala tokko foon sitti lallabu makiinaa bitattaa baala. Inni kun lallaba gareedha. Tokko maal siin jedhu Waaqayyo sin eebbisuu jireenya bara baraa du'a kunis sirrii miti. Isa kamtu sirrii dhare Waaqayyo hafuura kee sin eebbisa foon kee sin eebbisa. Maanni birmadummaa dhalootaa nyaatu ree qabxii sadii ilaallar. Waa sadiin sinitti mar. Birmadummaan keenya akkan eegamneef kan nu godhu maalire? Galaatiyaa 5:4. Isin warri seera eeguudhaan qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan. Qajeelota taatanii lakkaa'amuu barbaaddan. Kiristoosin ofirraa kuttaniittu. Ayyaana Waaqayyoo irraas kuftaniittu. Akkati halkanii guyyaa bookkisaan jiraanne kan si godhe hafuuratti foonitti qinqanii tokkoon. Innis maal? Waaqeffannaa aadaa akkasuma amalaa kan keessatti qalbii jijjiirrachuun hin jirre. Waaqeffannaa waldaa dhaqanii akkuma jalqaba dhaqanitti deebi'anii galan. Waaqeffannaa amalaa. Waaqeffannaa keessatti qalbii jijjiirrachuun hin jirre. Jarri warri Galaatiyaa kuni waldaan naqu tokkoffaadha waldaa naquudhaan. Garuu inni ejjaa waldaa naqe akkuma sana ejjitu inni irraan cabu. Inni sobduuni sobaama waldaa naqe akkuma sana sobaa gala. Waaqeffannaa aadaa amala natti hin bu'u sitti hin bu'u. Waaqeffannaa aadaa amala kan waldaa keessatti birmadummaa keenya balleessee waaqeffannaa aadaaf amalaati. Waldaa yeroo nattu akkuma see durii funyaanni see dhiitoodha. Aaraa baate ammas yeroo waldaa kana baatu. Waaqeffannaa warra Giriikii waaqeffannaa tokkodha. Maal? Warri Galaatiyaa kun maal isheen jalqabde sinitti himu waldaan naqu meeshaan hin banama inuma gala. Not the presence of Jesus Christ without Holy Spirit. Waaqeffannaa amalaati. Konfireensiin qopheessina baay'een keenya nama meeqatti jijjiirame butaanu bilbilli keenyaan soba amalli keenyaan soba. Ati birmadummaa kee kan si jalaa nyaate kanaadha. Waaqeffannaa dhugaatti kottu. Hafuura qulqulluurraa kuftaniittu jedheen. Amma waldaa dhaqe malee namni hafuura qulqulluurra jira. Yohaannis boqonnaa 15 irratti immoo Yesuusiin damoota goote dameen mukarramoo lafarra teesse. Karaa miidiyaan hordofaa kan jirtu. Waaqeffannaa amalaaf aadaa kan keessatti qalbii jijjiirrannaan hin jirre. Kan keessatti dheekkamsi hin jirre. Ji'a qaammee soomii daqiiqaa lamaa inni tusin soomaa inni sobusin soomaa ammallee alaan soomnenne eessaa galtana soomaaf sagada ji'a qaammee tokko radhee galan. Ji'a qaammee duwwaa si beekaa Waaqayyo. Waaqeffannaa aadaa. Warri barsiiftan yeroo isin lallabdan namni qalbiin jijjiirranne taanaan lallabni kun lallaba Kiristoos miti. Yohaannis cuuphaa yeroo gadi ba'ee lallabe 1000 dhufee cuuphaa cuuphame. Yeroo Pheexroos lallabe nama 3000 dhufee jilbeenfate. Inni lammaffaani maaltu nu miidha? Qorontoo isa tokkoffaa 6:9 dubbisnu. Egaa warri jalloonni mootummaa Waaqayyootti akka hin galle mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'anii hin beektaniire hin goyoominaa warri halaleen warri Waaqayyoo tolfaman waaqessan warri ejjan warri gadhaan warri nama gadhoomsanis warri hatan warri sassatan warri machaan warri maqaa namaa balleessan warri nama saamanis matumaa mootummaa Waaqayyootti hin galan. Ilaamee amma
warri halaleen mee halalee irratti waa dubbadha waa halalummaa irratti halalee isheen jettu kun sexual morality jetta afaan ingiliffaati sexual morality not have boundary daangaan qabu jedha waanuma halalee jechuun tokkotti kan hin amanne waaqayyo jannata keessatti dhiira tokkoof dubartii tokko hundeesse afokkiftuu adiimattu gurraachoftu kan waan itti dawwaleessitu bilbilli jiraate kan addaam itti dawwale waanuma itti dawwale hangeenya garuu qooda jilbeenfannee galannu dubartii 18tti dawwallee dubartii 18 sin jaalladhe jennee honnee keenya iddoo 18 tarsaafne gaafa tokko fuunu honneen keenya 17 iddoo biraa jira isatti itti dadawwallee jira iseen manaan nu dabbarti jaldeessanitti fakkaatti gaafa guyyaa shanii halalee jechuun tokko nan gahi waan baay'ee waanii kan mormochuun warri garaan keessan dhiira baay'ee hawwu dubartii baay'ee hawwu akkasiin hin jedhe waaqayyo mootummaa koo dhufaa jira waan ta'eef addunyaan baduutti jirti waan ta'eef ani isin hin fudhadhu kanaaf har'a maal godha tokkoof tokkotti sirreeffadhaa nama bukkee jiruun tokkotti sirreeffadhuudhaani har'aa jalqabee garaa tokkoof ajajamu har'aa jalqabee mana kee keessa kaa'eera dargaggo siif immoo garaa dhukkubaan ergaa si hima kajeellaan bara dargaggummaa baxaan veerii jaanjaras anatu jedha miti wangeela jedha kajeellaan bara dargaggummaa ittis veerii jaanjaras baay'ee cimaadha akkamiin godhaneenaan hin jettu akka gootu ciniinnadhuuti isa kan keetii tokko eeruma geessette taanan maaliinan jiraachisan jedhin kophaa kee hin jiraatte iseen birrii 50 ooltee ati birrii 50 ooltaa birrii 100 guyyaatti fiddanii dhuftu biddeen ta'an immoo sin eebbisa biddeema tokko nyaattee nyaata warratti umuriin keegee umuriin seegee har'aa kaasee fuudhaaf eerumatti oofeeraan kanuma sitti umuriin kee 25 ol hin taatanaan dhiirri jechuun kagaggoni fuudhi akka jettu abadan jedhime an halaleen ta'u abadan an halaleen ta'u wanti waaqayyo naa kenne nagaadha ilaa gooftaan akka jedhe ana waaqessi anaaf ulfina laadhu nagaa barii qorumsa moobsi akkasiin jedhe abbaan kee waa'een kee birmaduu si baaseen jedhadhe waaqa bee amantiidhaan raajii dubbadhu akka jedhe ofumaan sodaadhe malee jedhe balballi cufamaan sun an birmaduu waan an ta'eef na duraa banamani ati ilaa waa lama hojjetin Kiristoos irraan kufin waaqeffannaa malaa waaqeffatin halaleen ta'in isa sadaffaa sitti meen xumura mee Galaatiyaa 4:6 dubbisi nugusi isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergeera egaa ati si'achi karaa waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taates qabeenya abbaa keetti darbitee argachuuf jirta kan nu kuffisu hafuura dhabuudha malee maallaqaa dhabuu miti waa sinitti mujoo jiraachuun barbaaddu tajaajiltoota waldaa jiraachuun barbaaddu naggaadeen barbaaddu qonnaan bulan barbaadda haadholiin barbaaddu akkeere Yesuus akkasiin garban taaneen maalan sin keessa kaa'e hafuura koo niyyummaa kan birmadummaa keenya kuffisu dibamtoota mini nuyi tamaarota hedduu qabna naggaadota hedduu qabna Musee fa'ammee joo harrabni isaanii dubbatan dibata qabu garuu maasaatiin dubbatu Museen giingeedha boojuu waggaa 400 nama ayyaanaatu waan ta'eef har'a abbaan kee booji'amaan jabbiyyoo bitee jalaa du'aa maana nageessu ankee akkasii Museen garuu waggaa 430 warra booji'aman sana dibata waan qabuuf gaafa dhaqee mootii Fariyoonitti dubbatume qilleensi mootii Fariyoon tamacha'uu dide fatteen lagaa kaate injiraanni lagaa kaa'e lafa jirtuu kaate kanatiifi kan hordofaa jirtu iskiriinii kana jala taa'e har'aa jalqabee waaqayyo ayyaana sitti hin hir'isin keede Yesuus namni biddeen duwwaan hin jiraatu Maatewos 4:4 dubbii afaan waaqayyoo keessaan ba'u Yohaannis 4:14 Yesuus angara abbaa dhaqeen hafuura isin ergaa raajotaan jedhamini warra sattamananiin jedhe akkeede waaqayyo Baarsiisa naggaade tamaari qonnaan bula ijoolleen durbaa har'aa kaaseen qabeenyi isin duukaa mana keessan fiigee dhaqadhe waaqayyo maaf iyyummaa salaataa siilaatu beektaa maaf bara qaramtee iddoo tokko teessa beektaa hafuura si keessan jiru maanire hafuura fooniin nu keessa jira yaaddoo dhiphina namni hafuuraan guutame mee raafuu maalii nan bitaa xaafii dandeenyee nyaannu jedhame maal jedha dubbisa dubbisa isin ilma isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhe yeroo abbaa jettu diinota kee dachaa torbaan awwaala waaqayyo ameen hafuurri kee maal nama ichise de nugus hafuura abbaa jedhe on taakaamaan joor kaanserii yoo sirukubee sin dhageessu gaafa kanaan dibamtu garaachi yoo sirukubee sin dhageessu manni kiraayii waan kaffaltu yoo abdee sin dhageessu maal jetta reebetta hafuurri kee yaa abbaa
na jeechisiise. Dubartoonni abbaa manaa jeeqaa jirtan waan lafarraa faarsitanii ijoollee keessa yaaddaa jirtan har'a sinan dibaa abbaa abbaa jettu ulfina koo mana keessan keessatti argitu jedhe Waaqayyo. Oolchaadha, Oolchaadha, oolchaadha.